ركان ركان حبيبي. هي عبديسة عبدي، تبي نانا هنا؟ تبي نانا or مويا؟ تبي نانا ولد؟ تبي نانا or مويا؟ لا هذا مويه. مويا تبي مويا؟ صبي صبي مويا هنا. لا هنا. اوكي يلا هاتي بوسة أول شيء. هاتي بوسة. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota taanaa lakooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu kana obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba. Galata waaqayyoo isinis baga nagaa taatan baga jiraatan isin jecha. Egaa akka har'a abdiisaa waliin fataa jechaa jira. Abdiisa nalaayyoo baachuu didaa jira. Amma maasin jechuu barbaadatan dhufeessitanii akkasuma warroonni chaanaala kiyyaa afaaraa taata sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya taa'aa warri taa'aa jirtan immoo hedduutti akka galatoomaa ulfaadha isiniin jedha. Egaa har'a maal qabattee dhufte jechuun keessan oolu akkuma beekamu kaa'ee ani wanni qabadhee dhufee har'a abdiisuman qabadhee dhufe jechuudha. Abdiisaa himee dhugaa dubbachuudhaaf mee namni akka kiyyaa jechuudha. Ijoollee daa'ima arabaa kana wajjin cinqamtan hin jirtani. Dhugaa rabbi hin jirtanis jedhee hin yaadu garuu hin dhabamus. Hin jiras jedhee yaadu garuu immoo bakka hin jiras jedhee yaadu sirumaayyuu hin jira jedhee yaadu. Maaliifii jechuun keessanoo maaliifii nuti sin guddisnaa warroonnaan jettan jiraachuu danda'a. Garuu kan isaatii fi kan biraa adda. Kan anaatii fi kan ijoollee biraa adda dhugaa dubbachuuf dhugaa waaqaa jechuudha. Baay'ee daa'ima guddisuu keessaa daa'ima haadha hin qabne guddisuu jechuun hedduu takka ulfaata. Hedduu takka namni argitanii beektanii argitanii osoo yookiin immoo bakka kiyyaa kana buutanii namoonni na arganii yookiin namoonni duraan na beektanii iddoo kiyya kana buutanii ni wallaaltan jedheeti yaada. Sababiin isaas sa'aatii 24 mucaa kana biraan dhabu. Sa'aatuma 24 jechuudha. Sa'aa 24 mucaa kana biraan dhabu. Sa'aatii 24 kana yeroo rafusi yeroo meeqa akka ribaa ka'ee daa'ima kana aannan obaasu. Yeroo meeqan ka'ee aannan qicaafe. Xiqqishuu araashirraa kaasee hanga har'aatti kan jiru kana jechuudha. Yeroo meeqa jechuudha. Garuu maaliif sangootaa maali biraa hin galtuu maali dhadaa qabdaa daa'ima gandaa wajjin rakkaataa namoonni naan jettanillee jiraachuu dandeessan. Ani wanti na rakkisee dhugaa dubbachuu fi har'a tanas kikkeetti naamuroon dedeen wanti namni jarri kun dhugaa rabbii na dhooggan hin jiru. Durallee immoo osoo ijumaashiin duutee torbee lama akkas jechuuyyuu namtichi tikkeetti siifan mura biyya galtaallee naan jedhee ture. Garuu immoo ani wanti hin galuu didee hanga kana daa'ima kana waliin cinqamee fi adaraa santuu na teechiseetuudha. Warri maaf hin galtu jettan garuu gatee galuu nan danda'a. Garuu immoo isa saniif jechuudha. Kanaaf namni akka koo cinqamtanii adaraa kana galmaan gahuudhaaf cinqamtan jirtanii laata? Mee warri jirtan koomentii irratti naa barreessaa. Namni akka kiyyaatti jiraatan jechuudha. Koomentii irra naa kaa'uun dagatinaa isin jedha obboloota koo. Maaliif isa sana qofa moo ijoollee hundattuu ijoolleen akkanatti ijoolleen halkanii guyyaa waliin cinqama sa'a 24 jechuudha. Sa'a 24 jechuun immoo yeroo wajjin raftanis yeroo nyaatanis yeroo dhugudanis wajjumaa isuma waliin jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaade seetanii kanaaf namni akka kiyyaa kan jirtan yoo ta'e koomentii irratti naa barreessuun dagatinaa isin jedha. Maaliif addaan nan baafadha waan ta'eef edaa ana qofaa miti namni akka koottis rakkatee hin jira kan jedhuun of qofatti irratti qabee hin taa'u jechuudha. Garuu hin jiras jedheeti yaadumee akka koo kan jirtan hin jiras jedhee yaadu. Sababiin isaa amma akkuma seetti bisan sa'a 24 yeroo rafu yeroo nyaadhu yeroo dhugu yeroo deemu mana namaa deemee suuqii deemee bakka barbaade deemee nama wajjin deema jechuudha. Tapha takkitti kan isa biraa tapha saniyyuu sababa inni kophaa baratuuf jedhamee tanan biraa hafe jechuudha. Inna kana sinin jechuu barbaada. Kanaaf namoonni immoo mucaa kana maaloo biraa hin galinaan jedhanillee baay'eetu jira ijoolleen tokko jechuudha. Baay'eetu jira ijoolleen biraa hin galinaan jedhan jechuun biraa galuu baatanii ijoollee namni hundumtu keenya immoo ka bultii godhanna. Nus daa'ima godhachuu yaanna bultii godhachuu yaanna. Akkasuma kushiina arabaa keessa yeruma hunda teenya yookiin waggaa hunda teenya yookiin umurii keenya guutuu teenya jechuun hin danda'amu waan ta'eef nutis ilmuma tana eegganna. Ganaan ofoo ishiin eeggataa mana godhachuutu jira waan baay'eetu nu eeggataa. Kanaaf
wanti hin godhu hin jiru waan ta'eef dirqama biraa galuudha adaraa san fixee jira amma galata waaqayyoo maaliif waggaa 3 fixee amma mucaan koo arfaffaa seenatti fakkaate seenuun oolu amma akkasinatti fakkaate arfaffaa kana bira haraa kanarratti seenetii bookaminya naannuma kanatti bakka jechuudha. Innaa guddatee maarree dargaggeessa jechuudha amma bakka maali wanna hunda addaan baafatee beeka garuu kan nama ajaa'ibani dhugaa baay'ee tokkoon gadda jechuudha maaliif gadda ta'edha akkamatti hin gatee galagaraan kiyyaa kun akkamitti danda'a akkasumas jedha bakka yeroo baay'ee yookiin daa'ima namaati maaliif jechuu hin dandeessu dhugaa daa'ima soo taate daa'imti kamiyyuu nama rartan araba taate Oromoo taate Amaara taate daa'imti daa'ima duudadha waan ta'eef nama mararti dhugaa obboleewwan koo waan guddistanii argaarree yookiin haadha bira jirtanii fi guddistanii malee ana daa'imtu hunduu nama mararti maal akka ta'e hin beekuun daa'ima nan jaaladha si daa'imtus na jaalatti garuu baay'ee tokkoon bakka maaliif natu guddises waan ta'e baay'ee garaa na nyaata. Wanti hin godhu immoo hin jiru paa barqaa dirqameetuma mudhii hidhadheetuma biraa deema malee wanni hin godhu hin jiru maaliif waan biyya ormaatti hafaa. Daa'ima tanaa jedhee garuu adaraa sana ofirraa buusee galata waaqayyoo isa kan na canqe malee waan biraa miti siniin jechuu jaaladha. Kanaafin abdiisaa yeroo baay'ee wajjimaan cik jedhaa kanas jedhama diraamaa fa'aa hojjenna abdiisaa wajjin ni hordofaa waliin tapha fa'aallee hin hojjenna piraankii fa'aarree walirratti hojjenna amma piraankii abdiisa irratti hojjechuu barbaade amma piraankii irratti hojjedhaa yoo amma na hordofaa piraankii irratti hojjechuu barbaada jechuudha. Kanaafi gaafa piraankii sarratti hojjedhu immoo sirriitti viidiyoo kee akkasin daawwattan abdii guddaa qabna piraankiidhaan dhufaarraa abdii isaa wajjin amma jechuudha. Haga gallee jaha keenya qabannee moo isa wajjin piraankii hojjennutti amma immoo abdii isaa wajjin piraankii hojjechuuf deemaa jira. Akkasuma kan warroonni immoo chaanaala kiyyaaf haarawaa taatanii sabskraayibii gochuudhaanii na hordofaa warri immoo maamila kiyya taatanii yeroo hundumaa viidiyoo kiyya na daawwattanii na jajjabeessaa jirtanii jabaadhu amshirii naan jettanii akkasuma warroonni na eebbisaa jirtanillee dhugaa waaqayyo jecha isiniif hin qabu waaqayyos na eebbisu waaqayyos ulataa keessa isinii haa deebisu dhugaa hedduu takka ijoollee baay'een gara nama jajjabeessitan amilee namaa kennitanii dhugaa rabbi hedduu takka galatooma ulfaadha odoo amantiidhaan kutaadhaan gandaa wal isin qoodu hundi keessanuu isin jaaladha. Waaqayyo immoo anarraa caalchisee isin haa jaalatu isin jedha obboloota kooyi hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti viidiyoo kanaan turtii gaarii isin jedha isin jaalladha isin kabaja.